العالمين يا إله العالمين. أنا فاهمه. وين بشن بكتي قامة. مالتا جبلتي كم تمكت. مو بحالة تجرون دم أكره كيسان ستة. لا أمبوينتي إمبوين سيجرا أمبوين. atau boleh tiket update nugal curhat dalam nak balik abang. Mata sini, emboy na tanah lebih. Ani Saudi jira ni beranjuru akan nagaitar kana mati itu. Mana ijazati? Ini kau mata mana kau jual kau pergi orang tanah lebih. Paling dia tu nak pulang kau dah sejalah. Lagi pada badu anjir tu badu motor mo ada ambasa dalanjir mucayo ni namse lama namse turida abba mananin jira oblitin abba manan jirta abba mana yerusana tiddoji jira ture inni erga bakka wantun dumtura wata betti bilbilanii fi namatu nama shi'an xiqqoo walitti dura qiimii walirraa qaban bilbiltee fi sibiran dhufa jetteeni dhuftee galgala sana wajjumaan turanii gara barii geesse uu jettee hiyyite innaa qaqqabanii macha afaanii funyaaniin bahee na abbaa manaa bilbilanii abbaa manaan ambulaansii fidee dhufutti bakka ishiin qorrite jedhanii kanuma bakka dhageenya. Boleh tiko matayon ni doko goli na sirresa asal tuwa siga pacu berbada namni Kenya lafa kasis wa asa namni dunan namni Kenya rajalan rabbi guyya siti na narkana mati sadutu makina na sadutu guyya siti biye tu salpatu jellera garu shakkidan induina sidi mo wara jettano malibi amma raga qaba tamajira nan kato annase rajalawol to gochun dama shakkida biti amma on tikun Shakkiyo son Sikirate wamne asaratu wamne bilbeje nu kentani nam bilbile wamne asaratu motoro mo finne kuma taban ora chisu dandenya sana bodde gara sela tila barsu dandenya lakkoofsa abbaa manaa siifan kennaa lakkoofsa mucayyoo sanaa siifan kennaa lakkoofsa obboleetti siifan kennaa lakkoofsa ijoollee bira jiranis siifan kennaa shakkii osoo hin taane kuni waan ijoollee bira jirantu natti manama fakkeenyaaf Dubaayii jira jira hin abbaa manaa siitu waamne amma kanan jedha ijoollee waamnu abbaa manaa wali waamu ummata ummata wali koppilin kisheerii gootan halkanii guyyaa isintu mirga qaba waamu abbaa manaa ni ta'a waamne gaafannu ummata keenya Otoo batanii wayyuu hubattee isheen amma waan jettu namoota ishii bira jiran irraa hubatanii inni haata inni raansaa rakkinan qabu. Ayyee akka gootu kallattiidhaan nan dawwalaa fi gadi bu'iitii foolosii deebisee lakkoofsa abbaa manichaa na argi keessan jabaadhamuma. Ishi siifan ergamu gadi bu'ee mubarak. Amma tiktookirraan ammuma na ergi ol deebi ummatoo waamnu waamne kaanee qorannee abbaa manichaa qorannee akkasiitti duute qorannee kaanee sana booddee warree qaamatti himnee akka to'annoo seeraa jala galtu goonu moo maal goona? Mukee abbaan manaa haadhu buutii abbaan manaa waan hin jedhu irraa ilaalleet nama biraas immoo akkasuma ragaa nama lamarraa waa wal fakkaatu yoo ta'e nam tokko otoo ta'e waa wal fakkaatu nama lamaa sadii irraa yoo argame kanaan booda tarkaanfii biraatti isa yoo ta'u dhaabaate immoo iyyuu karaa ishiin jarri itti gargaaraman gochuu wayya. Ayyee gaamma gargaaruu rakkoo tokko hin qabu yoo haqni mucaa duutisii kun maaliif ijoollee biyya arabaa jechuun abbaa keenya yoo jedhame eenyunu dubartii taatus abbaan akkattootaatu yoo jedhame dhageessanii dhibbaan dhibbatti dhugaadha. Kanaaf akka arge dhuguun qaban waan immoo akka daqaccee qabanne finnee qorachuun dirqama keenya. Uummanni hordoftoonni koo parsantii 75 isintu murteessa waan mana kana keessatti hojjetamu keessatti. Yoo dhufee abbaa manaa gaafannee abbaa manaasiiti jennee qorannee xiqqoo simaatiin isin boqota qalbii isaa viidiyoon ciccitee bira gaa waan ta'eef intilata kananii duutee amma wanaa irraa yaamaara haqni siin baane jedhame jechuudha. Ammas kan biraa amma nama daamitti duute siyaara ergammoo mana isaa nafsa xurii nama lubbuu lama duute yeroo dhamu badaan rifadhe
Kanaaf abbaan manaa dhufee jennaan kalma tokkotti gaafannee akkamitti duuti jennee gaafannee waan dubbattu irratti ragaa qabu yoon qabaanne dubbatin jennee gaafannee waan jiru irraa hubannee yoo nama biraatti nu dabarse nama biraa sanas waamnee qorannee haqa obboleetti keenyaa baasuuf dursa. Reenfi immoo shanaffaadha kun. Mube. Siin tokko keessaa hafteetti afur. Reenfa afur. Siin tokko keessaa hafteetti. Mubeen kanaan duraa sunis hin galle mamma yoonaatti. Mube. Isuma wajjin sadartii bitee afur. Isuma wajjin afur. Shanaffaan tokko duutetti himee ture. Madaamiin matu aartee duutettee booddee immoo jirti. Hin argitan yoomuyyuu jetti jedhanii inni shakkii qaba. Afur garuu qabatama. Kan isii ammaatti wajjin afur qabatamaan du'aniiru ijoollee shamarranii torbee kana keessa. Ijoollee afur ture. Ni turkii eegamaan jiru. Ishii obboleetti maal jetteeti mimee? Ayyee Dubaayitti gaazii itti dhoo'eetti mucayyoo wayii nama naannoo kennaati. Madaamiin ambulaansii waamtee hospitaala geessite. Hospitaala fiddee achi dhiiftee doktorootatu gargaaru jiraan. Mucayyoo abbaan manaa isii biyyaan irra dawwalee dhaqnee yoo laallu nafti mulu gubateera. Isinis du'aati jee mana kimi jira? Moo fayyaa? Nafti muluun gubateera lukallee irraa muraniirani. Maal jechuudha kun? Gaazaa itti dhoo'ee jechuudha. Laa fayyaa jirti moo duuteetti jennaan miilli isirraa murame moo maal naan galle? Ufeen jirti ufeen beektu. Dubaayin naannoo kam? Sabboolaatti shennaa godhaan? Abu Dhabii jirti. Sabboolaatti shennaa godhaa? Sabboolaatti shennaa godhaame? Sabboolaa isaa amma bu'e sanatti sheer godhaan achi jira waan ta'eef. Godhaa sabboolaatti laa inti laalaa nan kadhadhaani. Obboleettii keenya keetiidha miti siin amma maqaan si keetiidha? Siin amma oo abshir hin deemin obboleetti. Nama dhaqeedha. Urjiidha shin amma. Urjiidha? Urjii! Urjii! Urjii sanyii Urjii sanyii mee haa inaan jedhi. Ergi ga lakkoofsa WhatsApp keetti seegaan jira. Lakkoofsa abbaa manaa si ergi nan dawwalaaf kallattii dhumaan ammoo seegaan jira obboleettii ko. Tiktokii dhumarraa na ergi. Ishi mucaan dhalattuu naannoo kamiiti? Taan jedhaan isiin nageelle ijoollee nageelle. Arsii nageelle. Murtagaatiitti taatee Abu Dhaabiitti. Itti dhoo'ee Abu Inni Dhaabii. siirraa kutameera. Kutameera. Miila tokko. Miila tokko. Qaamni sii guutuun guggubateera jechuudha. Gubateera. Madaamiin kun yaalchifteetti? Madaamii isimatu bira ture dura. Madaana dura deebitee achitti hin deebine. Amma mana jaazaa ciifti jirti jechuudha. Inna achitti hin deebine ijoolleen biyyaan irra dawwalanii dhaqee yoo laalu ani sodaadhee qaamni muluusii gubatee jira. Hospitaaluma jirti? Hospitaaluma jirti? Hospitaala jirti. Okay. Kana nyote lakkoofsi ni jala yoon. Du'a shan Lakkoofsa isinii erguu keessa waasappii madaamin na cinku jira akka dubbadhu hin Warri carraa keessa yaallachuu barbaadani lakkoofsa geeraan yookiin nageen barreesse malee fudhatina. WhatsAppiin haa jettanii akkaawuntii isinii dhufa. Warri lakkoofsa jalatti barreessaa jirtan immoo geeraa lakkoofsa keessaa si ergu. Memee kottu viidiyoo siitiif waan hin qabdaa Afrikaa viidiyoo si. Viidiyoo si hin qabdaati. Silkiillee nu seensisan namaayyuu nu seensisan uffata qofa uffata. Mana kimii keessatti mucaa nama? Mana kimii keessatti? Mana hakimii keessa jirti amma xiqqoo of beettee akka mataa taatee silkiillee hin qabdu doktoroonni biyya dawwalanii asii na baasaa jetti. Madaamiin silkii kaasuu diddee lakkoofsa madaamii ani hin qabaan. Uummatoo naman gaddisiisu? Baay'ee Ilmoon durbaa tokko rakkoon biyyaa baasee biyya namaa keessatti gubattee anaa gubatu gamtiin kam ta'ewwana. Utagaatitti taatee gubattee miilli sii irraa kutamee amma kuno balaa gubaa sanaan jechuudha. Miilli sii tokko irraa kutamee fayyaa manaa baatee du'aan qofti afurtu jira. Namni du'ee jiru amma xallaa firiijii keessa jiru akkuma itti uummatatti gadi ba'uun dhabean tokkootu sagalee ta'uudhaa qopheessuu nageenyatti finnaan. Tunggu yaatti eeggadhu lamaffaan du'ee dhufe. Yaa Rabbi jedhee duntaa amma sadaffaan dhufe. Amma afuraffaan dhufe. Namni du'e afur.
shamarran mana madaamii keessatti duute jirtu afuri garaa nama nyaatanu nagaa biyyaa ba'anii kan isii kanaayyuu immoo warra du'eyyuu wayyuure Innamu bee imbaasiin illee dhufee ilaalee deebi'ee ittiin deebine. Warri du'e koo hin boqoteem jara keenya. Warri du'e hin boqote. Isin kun immoo miilata irraa citee gubattee jirti. Mee ijoollee ergeetan laachisee sabboonaa taraa yoo jala jalaatti garaan jabaatinii kottu sabboonaa koo ittan dawwala. Sabboonaa sanyii Jawaar Mohammad sana. Mubarak bakka ishee akkaataa ittiin isii tana baasee naasoo yaani kontiraata jiraan. Boonaa dawwalaa naawaamaa lakkoofsa qoyi giftii kobbama naawaamneyyi. Ube kan lakkoofsa cinaatti erginatti dawwalaa ta'e ta'uu jiru. Mana mubeetti kottuun jedhaanii. Lakkoofsa sadi deemii lama isa kan carraa kana qabda miti haayinaan jedhi isa Saudiitti dawwali garuu qoy isin nagaanu qoy nan dawwalaa fi makaaddiin ko jirti sabboonaa na waamaa warri lakkoofsa sabboonaa qabdanu sabboonaan kottuu siin jedhe mubaarak si waamaa jedhaanii daraatti dawwalaatti rabbeedhaan waamaa inni budaabiin jiru garuu nama na erguu danda'a dhaqee alaalu namni mucaa akkasiitti jirtu wanni kun madaamis hin gaafachiisa sinii galee mana madaamitti gubatte waan ta'eefi madaamis hin gaafachiisa. Madami akka embaasiin itti deemenuu gaafatu goonee sana booda yeroo si mana kimiitii baate deeggarree biyya galchina. Wanti nu gochuu dandeenyu kanuma. Kalas. Amma immoo garuu akka nama firan qabnee gatamurra. Qoy sabboonaatti asi dabarsa. Maqaan isaa eenyuun ni urjii. Welcome to voicemail service. Lakkoofsicha WhatsAppii moo kallattii hojjeta urjii? Imo bilbileef mee imo onlaayinii jira kallattii isin hojjeta garuu amma bilbileef itti meeraani si bilbila Mubaarak jedheeraan tole naan jedhe. Ishi bakka qottanima ishi. TikTokiin gargaara. Itti nima okkee ishi itti nima tole itti nima. Welcome jedhee maallaqa nyaachuurra. Itti gad hin jenneeni ofii dhufee waasaappiin na dubbisi. Risiitii ergi jedhe birrii 2,000 ergii ka'ii risiitiin si erga kaardii tikeettiin si ergan jedheen risiitii ergeen tikeettii maqaa isaatiin barreessee ergeera. Tarii mana si jalaa qorribte mana kee oofadhu nama siin bule guutuu hambisi kaleessa gargaarsa keessa hin jirtu garuu kaleessa deeggarta keessa maa kaleessa yeroo nu deeggarsa uummatarraa gurru eessa jirta kaleessa yeroo nu uummatarraa deeggarsa gurru hin kennina maaliif hin jennu har'a immoo gatii carraa ijoolleedha deeggarsa deeggaraa carraa argatan ijoolleen jennaan maasitti dhagaam ijoolle an obboleessi keessan kaleessa sin sobeen beeku hadhas isin hin sobu borillee isin hin sobu kutadhu laali kanatti kutattu immoo hiyyeessattiin iyyadhu birrii 2,000 4,000 6,000 gargaarii tikeettii 3 si dhufa 6,000 yoo kennite tikeettii 3 si dhufa yoo rabbiin carraa sii baase eebbamaa tikeettii si qaqqabe fudhuu gale afootu namni si gaafatu tokko hin jiru namni waan irraa qabu ishee kutadhaa ana siniin jedhe kutadhaa itti gala hiyyeessa gargaaraa badhaafamuun dhorgaa miti
badhaasa jechuudha. Tarii du'aayii hiyyeessa isin gargaartan isin qaqqabee namni sadi. Birii miiliyoona tokko, birii 750, birii 500. Koppiliin kanaa godhaa lakkoofsa wayii argeetti fakkaata waan hin geetti fide. Lamaaniyyuum thank you ijoolleen keenya galatooma jabaadha. Namni jabaa ofii hin jabeeffata. Namni yoo akkam ajaatee iyyuu nama kutaa ofii ofitti qabee gorfatee bar mataan ol si qabee maqaan sitti godhe malee maqaan si nyaadhee hin beeku. Akka jimmaatti yoo deemte gadi baatee duulte. Jimmaa maqaa balleessee hin beeku. Jimmaan arrabsiisee hin beeku. Geessanii takka guyyaa tokko namni tokko anaa jimmaa arrabsee hin beeku. Hojiinan hojjetaa jiruu fi hojjetaa ture. Waan mataa ol isin qabu malee waan mataa gadi isin qabu miti. Isinuu akka naanaan jettanii namni irraa maal naana jedhu. Akkasii fixeeraan gara kootiin yoo waan dubbattan qabattan dubbadha. Namni tikkeettii kana kutachuu barbaadan jirtu as jala. Lakkoofsa isinii kennina waatsaappiin deebitanii birii 2,000 Itoophiyaati. Carraa 2 barbaadan 4,000, 3 barbaadan 6,000, 4 barbaadan 8,000, 5 barbaadan 10,000. Maqaa abbaa barbaadaniitiin maqaa haadhaatiin maqaa abbaatiin kutuu dandeessu. Kan isin kuttaa laala geeffadhaa. Yoon argadheessi shoo yoon dhabeessi immoo silaa rakkataa gargaara birichi inni hafe jedhaan iyyadhaa kennaa malee carrichaa jettanii mitiin isin yaaluu qabdan. Rakkataa gargaarta birii amma barbaadde tikkeettii si kennama badhaasa argatta. Duwwaa lakkoofsa barreessii fi nage lakkoofsa amma isinii barreeffamu fudhaati deemaa haayi jedha akkaawuntii isinii dhufaa maallaqa galchaati riisiitii ergaa yeroo riisiitii ergitanu maqaa keessan amma akaakayyuutti barreessitan erguu kan daganne akka isin hin baane kun lakkoofsi barreeffameera geeraa shawuu barreesseera akka isin hin baane kutadhaa 1 2 3 kutadhaa ergasii qobirii 10 kennitanii callumattee deemtu miti amma immoo birii 10 kennitanii miskiinas gargaaraayyee ofiis badhaafamta.